Minister Shuman jedhama iddoo dhaloota kootii Adaamaadha. Hojjettuu mootummaati wangeli waaqeffadha. Na dhugaa ba'umsi ani kennuu barbaadu bara 2014 asin turreeyyuu waldaan kun garastu. Obboleettiin xiyya takka dhufteetu wajjin hojjenna. Kootulee as kana gadi haminamiin jechaa jiranii waldaa kana deemnaa naan jedhe. Maaliif dhuma haminamiin jedhan deemna mooree ani deemuu jedhe. Kootu giddiin qabaatanii numa deemnaa naan jedhe. Erga jettee kaanee haa ta'u kan nu ta'u keechaa fudhannee gallaa maal nu ga'e jedheef mal wal qabannee dhaqne mana san keessa turanii busaan. Dhaqnee dhaabbanne bakka namni akkuma kanatti guuteera aluma san dhaabbanne daqiiqaa lamaan dhaabbanne namni waaqayyo kun waa seenanii ol dabraa meessi lamaan kottotii baa asirra nuun jedhe asirra baane daqiiqaa lama utuu dhaabbatiin jechaadha gara sa'a 5 oliifitti dhufne nu asirra baane yeroo sanitti na dhukkuba. Azala na dhukkuba bakka akka biraa kanatti na dhukkuba ureetuma bahuu barbaada. Waan isaa garuu hin beekuan. Mana yaalattis hin deemne ani waaqayyo tan amana waaqayyo na fayyisa jedhee tan ittuma amanee deema akkasumatti guyyaa tokko waaqayyo na arga jedhee ciisuu hin danda'u, taa'uu hin danda'u, deemuu hin danda'u yeroo takka boqonnaa naan laatu namuttu sin himanne abbaan manaa kiyyas hin beeku garuu ani dhukkubbii cimaa keechan jira. Waaqayyo guyyaa tokko na fayyisa waaqayyo na arga jedhee waan amaneetuma deema. Akkuma asirra baaneen ati si dhukkubaan jiru aduu san gurdiin kaawwadhee gurdii kiyya horsiiseetan bakka kanatti kaawwadhee deema. Gurdiin kootu achirra ogaa bu'e na dhukkubachaadha. Waaqayyo bichaa argata amma akka haasofnu kanatti moti waaqayyo waan jabaa narraa fuudhee garuu amma hubbanan akkanatti qalal godhee isinitti haasa'u wannuma dhuunfaane isinitti fakkaachuu danda'a. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo guddaadhaan jedhee wanta isinitti ulfaate hundaa waaqayyo isinirraa kaasa. Isin amanaa malee waaqayyo moo'ee jira waan hundarrattu. Iyesuus gooftaadha. Iyesuus fayyisaadha. Iyesuus oolchaadha. Iyesuus oolfachaadha. Obboleewwan too iddoo kana harki waaqayyo jira. Nama waaqayyo irratti ulfinni waaqayyo jira. Iddoo kana irratti harki waaqayyo hin hojjeta. Ati amante taanaan waaqayyo siif hojjeta. Eechumaa deemi. Guyyaa fayyinaa kee har'a taanaan waaqayyo har'uma si fayyisa. Waaqayyo yeroo itti si fayyisuu qaba malee inni isa si dhibe sanii waaqayyo irraa si fayyisuu dadhabeeti muti. Yeroo sa'aatii qaba waan ta'eef amanii waaqayyo eeggadhu. Atas menjalani gadanya tiada kasindong dogabati kabdishin ufte utikin oba kasan jirti kotu makti atis kubara nabanne ishi oti sakale waaqayyo kanu gabrecha ndom ingufne serianishi yuroba ye demne dugabana wan ta'e san jecho nu kodhatanii ndom kibriti fidagidanii warakata nutti kennanii waan ta'e waan nurratti ta'e san hundu hojii harka namaati bara kanatti madiraki jalatti gumnee biraa baan erga aduu saniiti takka waa sundarratti mul'an Yesus Alleluia aku badeensa galateeffadhaame inni amanamaadha. Amanadhaa Yesuus gooftaadha. Oduu nama waaqayyo kana waaqayyo dibee lafa kanaaf kaasuu baate oduu bakka jiranitti namoonni dibataa ka'uu baatanii hubattanii jirtu namni maal ta'aa tureeyyuu sira waaqayyo garuu waan beekuufi namoota dibataa kana nuu baasa. Waa'ee isaaniitiifis mee waaqayyo galateeffadha. Waaqayyo kanuma caalaa ayyaana isin yaadabalu jedhaani mee kanuma caalaa ija fuuraa keechan haa banamu jedhaani mee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos maxxanee isinitti haa hafu eebbifamaa hafa waaqayyo isin haa eebbisu. Gaaffii tokko si gaafadha. Guyyaa sana akka tasaa dhufte jechuudhaati waldaa kanaatti. Garuu namni waaqayyo yeroo sanatti yeroo waldaa seenu baay'ee na tokko ture jette. Namni waaqayyo yeroo sanatti kan inni godhe waan sirra kattan sana barreessaa jedhe. Kasii bira? Ne daqiiqa lama achi dhaabban. Ishii wajjin eegumsa daqiiqa lama dhaabban. Inteenya akkasumatti as dabra gara madarkiin jedhee darba. Dabarree erga as geenye booda kan waan waraqata fidaatii barreessaa nuun jedhee asitti barreessinee goonee jecha. Noi dingala ufne waaqayyo dingata noi waaqayyo karoora qaba obboleewwan too gara tokko qaamee waaqayyo hallelujah
dingata nuti fakkaata malee guyyaa fayyinaa keenya aduusan. Dingata nuti fakkaata garuu Waaqayyo waan nu fayyisu mootii guyyuma fayyinaa keenyatu aduusani. Waldaan nagee beene waldaan dhaabbadee beene gurrattu kan hin nagee dhaquus kan hin barbaanne kootu fayyinni kee asii jedhee Waaqayyo dingata na fide dingata fayyan. Yesuus gooftaadha. Waaqayyo dingata asni haa mul'atu. Alleluuyaa galateeffatame Waaqayyo. Makan keenyu soortee maaltu si teemmosi? Makan kiyya addee Istifaanos hin jedhama yoo jiraattu magaalaa Diyaala waajjira qonnaan hojjedha jechuudha namni baay'ee na beeka waan ta'eef kan naa ta'e bara 2014 ayyaana ximqataa barii ture gaafa 12 amajjii namni taabota Mikaa'ela waajjira keessa hundi sababa isaanii baay'inaan ani fi buletiin kiyya amma oddoo keessatti hafde guyyaan isaa guyyaa kamiisa ameen jedhu achitti paasmeedhaan kottu moo ani si bakka ameenii deemnaa inni jedheen deemnu akkamitti deemnaa naan jedhe kittiin qabin deemne ameen jentuun wayyaa kottu jedheen bakka san dhaqne sagantaan iddoon hin jiru sagantaan onnochaa jira ala ejjenne gaaddisa jala ejjenne asin lamaan nun jedhe rakkoon kee nama maqaa kisi adheessaa oolu naan jedheetu inni na yaame waraqata adii barbaadaaf jee barbaadanii fidan ishiidhaafis gimmaasha kenne anaafis gimmaasha ciccira jedhe tokkollee akka itti gaafata naan ciccire kirbitti fidaa marratti kirbitiidhaan guubne achiin booda maal naan jedhe diinota kee as buutee isaanii ammaan booda nargitu naan jedhe as buutee isaanii ishiin amma as buutee naan jetti maqaa nama gaaftee jechuudha kun torbanitti kun ji'aat kiyya ammoo hin buqqulu beektu hin buqqulu kiyya kun torbanitti kun ji'aat kun torban saditti hin jiran jechuudha eegas eegasii nama baay'ee fi numaa ture waajjira keessas mandara keessa dhugaa baatan ture as dhufee dhugaan baane maree nan fida firas nan fida obboleewwanis fidee keenyaan bubbulu ogguma san raawwatama as dhufee eebba fudhadhee galee ogguma san raawwatama hin bubbulu kiyya ammoo hin bubbulu ogguma san raawwatama namni baay'ee dhufe namni hundi eebbifameet hidhaan isaa hiikamee gala yeroo darbee ayyaana masqalaa irratti obboleetti tiyya bishooftuudha hin fudee ishiinis hidhaa baay'ee qabdii turte in tajaajiltii siin kadhattis daldaltuudha mana keessatti mindaa gahaa kaffaltee hojjettoota lama manatti olchiti ishiin gabaa olchiti san hunda harkaa ishii rukutamee rakkattee baxa gadditee jirti kottume hidhaan kee hin hiikamaa kottu lafa kana hojii waaqayyo ajandaa waaqayyo guddaa jira jedheetan fidee dhufe akkuma dhufteen hidhaa keessa hiikamtee guyyaa sana ergaanis dabree fi waan lama eeggachaa turte si harka gala jedheen waggaa 10 eeggachaa turte carraa biyya alaa odoo waggaan guutiin barii itti bilbilame odoo waggaa ji'an guutiin biyya alaa deemtee mindaa'oo ergite nagaa jirte jechuudha mindaa'oo erguu jalqabde jechuudha ji'a oduun guutiin deebiin ishii dhufee fi waan lama si eeggachaa turte si harka gala kan jedhe guyyuma lamaan guyyaa tokkotti waan lama guyyaa tokkotti dhufe kan deemu jette kun guyyaa 6 to'ame kun guyyaa sa'aatii 3 to'ame kun sa'aatii 6 to'ame jennaan kam naa wayyaanaan jette kasi caalu filadhu hin jedheeni kan caalu filatte biyya alaa deemte jechuudha waan baay'ee nuuf ta'e bakka kana ajandaa waaqayyoo as keessa as jira waan ta'eef itti fayyadama jechuun barbaada ani naa ta'e waan ta'e isiniif haa ta'u waaqayyo isin haa gargaaru deebii battala akka kiyyatti deebii battala maatiin kiyya deebii battalatti argachaa jira as dhufe isiniifis haa ga'u jechuun barbaada isa immoo isa nama waaqayyo akka eebbistanii barbaada jechuudha እግዚአብሔር ለበረከት ያርግ እድሜህ ይርዘም ቤተሰብህ ይባረክ ልጆችህ ይባረኩ ሚስትህ ትባረክ ቤትህ ይባረክ ዘመንህ ይባረክ አገልግሎትህ ይባረክ ለዘመናት ተባረክ በኢትዮጵያ በአፍሪካ በዓለም እግዚአብሔር እግሮችን ያስፋው እግሮችን
site. Maqaan koo Magarsaa Gitaachoo jedhama. Anaan jiraatu Buraayyuun jiraata. Garuu immoo as Biraazarii irra jira. Biraazarii bira dhufaa jechuudha. Ani dhukkuba congaarraan qaban ture jechuudha. Erga dhukkubni congaarraa kana na qabee waggaa 4 oledha. Garuu immoo gaafaan as Biraazarii bira dhufu gara Adulaalaa kana asuma gaafa gara Adulaalaatti hin qajeelu dhukkuba jammaraa jechuudha congaarraan kun. Congaarraan kun gaafa nyaata nyaadhu nyaata hin filataa. Sirafa kana waan kana nyaatu barku na onna deebisa digestinaan ta'u baay'ee rakkisaa ture qoricha digestillee jedhee nan fudhadhan ture na Biraazariin immoo achumaanis waan akka kooka ambo'a kana naa bibbita ammayyuu furmaatan qabu jechuudha onna deebisallee gaafa nyaata nyaadhu digestinaan ta'u onna deebisa kanumarraan kan jiru torbee lamaanarraan as sadarkaa fayyinaa jira asin dhufee dubartii wayii tokko as keessatti dhukkuba congaarraa irraa anfayyitee wayii jira as nan fayye jettee gaafa isheen dubbattu dhaga'een anillee taatee isheen fayyite sanaan ilaaleen anillee akkasii waan hin qabuuf nan fayyataa jedheen ofischuma dhamanee jechuudha nan fayyadhee kaza isheen fayyitee gattee jechuudha anis nan fayyadhee dubbadhee namni waaqayyoo namoonni dhukkuba kana dhukkubaan qabamtanii dhuftanii dhukkuba keessa fuutanii baatanii fayyitoo dhohinnaan illee nan amanee nan fudhadhee gaafasicha fayyinni naaf ta'ee galeen nyaata akka garaa koo nyaadhee haati manaa Biraazarii tokko jirti ture isheen isheettan dubbadheen ture jechuudha. Har'a mana achi deemeen fayyeen dhufee kunoo nyaata sana nyaadhee jedheen gaafa ishee dubbadhu daga waaqayyo si gargaarinaan jette ergasiitii nagaa kootii kuduraanin kan garaatiin hin rafne guddaan hin rafan ture jechuudha sirraan garaatiin hin rafu ergasiitii garaatiin hin rafaa nyaata nan nyaadhaa agarraatti nagaa kootii kan hundumaa kan naa godhe waaqayyoon naa galateeffadhaachuun barbaada. Waggaa 4 waliin itti rakkate jette akka tasaan torbee lamaan irraati miti torbee lamaan irraa namni dhugaa ba'e jechuudha. Atisii akkuma ishiin fayyite anis immoo nan fayye jettee amante jechuudha. Yeroo sanarraa kaasee namni waaqayyoo dhukkuba akkasii kan qabdanii hin fayyituu jedhe. Ati immoo amantee fudhatte. Guyyaa sanarraa kaatee fayyite jechuudha. Waggaa 4 kana keessatti rakkadheera jettee laftatti dhaqxee jirra. Qorichuma fudhata congaarraan jirti allaatamtu isheen fudhadha nan fayyadu fayyuma fudhadha malee takkaayina fayyadee hin beeku. Booda ta'e immoo kan ammoo jechuudha. Ka congaarraa sana dhiiseen ka daajestii fudhachuu hin jalqabu. Daajestinaan ta'u nyaadhee yoo rafe ganama gaafan ka'u akkuma nama nyaatetti jiraachuu baay'ee rakkisa. Kanaaf san daajestii sana isa congaarraa sana dhiiseen kan daajestii fudhachuu hin jalqabu jechuudha. Zimma deeman fudha malee ammas nan fayyanne kanaaf ammoo nan fayyee amma bilisa waan tokko hin jiru nan nyaadhaa garaatiin hin rafaa akka barbaadeen taa'achuu barbaade. Haleluuyaa galateeffadhaaf nutti uffata. Waaqayyo si eebbisu noore. Namni suurri ishii du'aaf dhiqame. Harka kaasaa gaafsa asitti wangeeluma lallabee fayyanii dhumaa galan jennaan raajii monatti fida maalan godha akka inni jedhe malee hin ta'u. Ameen ameen ameen. Itti fufumuudhaan waan sinimaan barbaadu itti fufumuudhaan obboleetti. Wallaggayyuu taatee nagaa kan raajii akkatti dhaabbattee. Ani wallagga fa'aa asiin deemera gara eessa deemera baay'ee eessa galee waaqayyo qaban garaa jira. Harka kaasaa gara kootu. Rasa kata rasiri lebehin. Wana rasi akka qabu humna dhiiga walichaati. Isa nasa
Hallelujah. Eenyu bira jira abbaan kee? Mana jira? Itti deddeebi'aa dhibeen? Amma dhibamaa jira? Harka ol kaasaa. Otoon asii kadhadhu irraa hiikera hidhaa kana. Irraa hiikera hidhaa kana. Irraa hiikera hidhaa kana. Wanti ati nama baay'ee dhamaatudha garuu milkaa'insa hin qabdu. Nama baay'ee hojii hojjettudha. Innaa hojii hojjettu. Ameen hafuura koo. Innaa hojiin hojjettu immoo humni hin dadhabaa maaliin beektu baay'ee cimtee hojjetta. Garuu in hojjetta malee ati akka hojjettutti milkaa'insa hin qabdu. Namoonni amma kee hojjenne baay'een jijjiiramaniiru ati garuu jijjiirama hin qabdu. Heebba kee kan nyaatu har'aa kaasee nan ajjeesa ollaa dhaqee waa qabu. Otoon isaa raajuu harka kaasi. Kaasi. Otoon isatti raajaa jiru dhoksaatti kan situutu ajjeeseera dhiiga walichaati. 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 Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. One dua eke keessa targite beektaati. One dua. Qoy maakin setti yiti yoo ta'e wanni jedha. One dua maasii kee keessa targite beektaati. Adurree du'aa furri waaqayyo natti maafansi gaafachaa. Yoo margite. Maal argite? Adurree du'aa. Harka kaasi. Raakatarra. Dhugaa isaan fuula isaa dhaabbadhu har'a akka addatti samiin banameen argaa jira. Ameen. Dhugaa isa gurra tuume adurree du'aa maasii isaa keessatti bidanii gatannaan jedha. Abuurri waaqayyo ergasii kaasee eebbisaa qabame naan jedhe. Ammaa kaasee lafa isaa hiikeeraas dhaabbadhe. Maqaan Yesuusin as dhaabbadhe lafa isaa hiikeera. Sanyiin gaariin kan si ba'uu dide erga adurree du'aa maasii keetti argite. Dhugaadha. Adurree du'aa kana too maasii keetti hin argin wanta si galchitu sanyiin hin barakata ture. Dhugaadha. Maasii irrattis hin barakata ture. Ija godhata ture. Erga oogdiitti galees hin barakata ture. Dhugaadha. Manatti galees hin barakata ture. Dhugaadha. Erga si kaasee garuu hin barakatu. Hin barakatu. Eenyu amanaa kan Mate sabne dura arra. Hallelujah. Kaaniti bidda wayi kan sin nas keessatti. Hari kol kaas. Anu gawa kayo sami bana mannatti dubbachaa jira. Natta saa jira samii irra baneetu. Hallelujah. Fudhachuun ga'ee keeti of gargaaruun ga'ee keeti. Lafa kee isaan hidhan amma billaa waaqayyoon irraa kuteera hidhaa isaanii. Amanaa jiru. Eenyu amanaa kan jiru. Singaliin hidhaan sun citeera. 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 Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Warra naqamteef kadhachaa jiru kaleen hin jedhu kuba gaafadhume nama waaqayyo alkool kaas. Harka kaas sochoosu bitaan mirga. Shildana maatra. Esi jiksuudhaan ka'e har'a kan dubbadha nan jiksa sirra. Amen. Wanda kana irratti illee raajii kana nan dubbadha yoo sin dadhabdan. Yaani yaala mujjira nan jiksa waldaa kana irra naan jedhe waaqayyo. Jiksa waldaa kana irra naan jedhe waaqayyo. Kana irra naan jedhe waaqayyo. Fayyina namaa ilaalee kan
ta'eera. Kata makootu bishaan dibataatti godhi daa'ima kana. Qaama ishee guutuu tortorsee akkuma obboleettii dura. Egodhi araarri sii ta'eera jechaatti godhi. Raba hassakata razzere lebefenimes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Nagaan siifaa ta'u. Obboleetti nagaan siifaa ta'u. Keessi kee calliseetuma sodaata. Sirriidha. Hin sodaatta calliseetum sodaata. Waan si sodaachisus hin beektu. Hamaan seexanni jedhe sirratti hin ta'u jedhe afurri Waaqa. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sin gargaara siin jedhe Waaqayyo. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ani hin beeku yaaddoof sodaa sirra jiru sirraan kaasanaan jedhe Waaqayyo. Amen. Duuba isheen agora namni lama. Tokko, lama, sadii. Ela hafuura sodaarraa cabsu. Tokko, lama, sadii ajajeera. Xiqqoo bishaan dibataa kootu dafi owwallaatti nan argaa bidda keessa ishee deemu. Yaa mee Amen. 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 Qaba gargaaraati. Amen. 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 Benna kee teessee haleluuyaa taate kanarra. Israa'el Stefan. Maqaa Yesuusii. Maaloo kasoota jedhamtanii Room. Ben. Asbutame Arab tu daima fan Arab tu raftee yubek teman waktu. Asbutame. Ani nan sigafat daftee nama Waaqayyoo kanatti naan jettu waan sigafat. Ishidha. Sumada. Ammatti fufumoo sigaa. Sigaa miti. Kot. Me warri singa yameen jedha. Warri galtan ameen jedhame tokkicha. Warri mana keessan ameen jedha tokkicha. Ni qachiisa shiikan. Ela hojii leencii yuudaa. Daa'ima nama tokkotti kenniifi ni qachiisa. Out! Demon spirit. Out! Ni qachiisa. Ni qachiisa sammuu dhawwi. Ni qachiisa. Hidati samura wi. Kale da mana yala dem tetta. Mati jadi mani yala. Baik ini. Aci no mal jadi. Baik ini. Mal si barisan. Malin jadi nit. Kale da. Rifari batte dem tamo fayite luga bat. Metas gabbai tu dubbat fayyite dhugaa baata. Hin amantaa fayyisu Waaqayyo. Waaqayyo si argee sitti dubbate saba kanatti garagalli. Rifariin kun jedhe. Baasiidhaan jedhe. Inni baqaqsan ture. Amma garuu dhiigni Yesuus jedhe. Bilisa na baaseera. Ani jedhin sin fuuldura dhaabbadhee fayyisuun Yesuus jedhe. Dhugaan ba'a jedhe. Oto asii na gargaaru afurri Waaqayyo jedhe. Naqamte dhaqee jedhe. Ishiin jaalladhu. Afurri Waaqayyo gargaareera jedhe. Ishiinis hiikamteetti jedhe. Jaallata? Dhugaa? Kasigaa. Mahasakata radia itu boleh kabar. Lebih enemies. Take it Holy Ghost.